Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'a keessummaa addaa tokko kan qabannee isinii dhiyaanne. Keessummaan keenya har'aa kuni televizyiinii Itoophiyaa keessatti nama waggaa 10 ol tajaajile. Miidiyaa keenya immoo miidiyaa OMN keessatti akkasumas waggaa hedduu Finfinnee keessatti nama tajaajiledha. Mana hidhaa keessa immoo waggaa tokkoof walakkaadhaa ol kan ture. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya aduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Aduu sa'aatii kanaa kan isinitti himne Mallasa Dirribsaati. Gartuuleen siyaasaa Oromoo gaaddisa hooggansa Oromoo cimsuu fi walii galanii. Mallasa Dirribsaati. Mallasa Dirribsaa egaa har'a erga mana hidhaatii ba'ee bilbilaa wal argine turre. Bilbilaanis karaa OMN jechuu kiyyaa har'a fuulduratti wal arguuf jirra. Mallasa Dirribsaa yookaan mallee akkam? Nagaa jirtu Dajane. Baga nagaadhaan deebinee wal arginen jedha. Si arguu kootti gammadeen jira. Hayyee mallee egaa waggaa tokkoo fi walakkaa oliif mana hidhaa keessa turte. Akkami haala amma ala jijjiru kana qilleensa amma jiruun kan isa normaal ta'e kanaan akkam wal bartee maalirra jirta? Egaa akkuma tuukaafte waggaa tokkoo fi ji'a ja'a olii fi mana hidhaa keessa turre. Egaa mana hidhaa keessa bakka dhiphaatti kan egaa beekamu bakka dhiphaa tokko keessa yeroo dheeraadhaaf kan dabarsitu. Namni bakkeewwan garaagaraatti socho'u keessatti jireenya akkasii jiraataa ture kuni gaafa bakka tokkotti daangeffamtu xiqqoo ishee gahaan ulfaataa. Amma immoo bahee egaa itti baruufan jira. Haala naannoo sana jiru, naannoo keenya keessa jiru irratti walii baruudhaaf egaa tattaaffii taasisaatti naan kan jiru. Mee akkamitti qabamtee akka mana hidhaa keessatti muuxannoon qabdu experience waan argite waa hedduu akka nutti himuuf deemtu abdiin qaba. Sana dura yeroo baay'ee nama hidhame irratti focus kan godhamu dugda duuba kan jiru baay'ee kan miidhamu maatiidha. Gaafa ati baatu maatiin kee keessattuu ijoolleen xixiqqoon suni gaafa baatee mana geessu yeroo arganii gammachuun isaanii maal fakkaatame sana nu yaadachiifte? Egaa gaafan qabamu isarraa toonsii ka'ee gaariidha. Akka tasaanii ajjeefamuu artiist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabateetti ani gaafanii hojiidhaaf hojii idilee akkuma beektu hojii idilee keessattuu yeroo taateen jabaan akka kanaa ta'u gabaasni miidiyaan hojiin itti heddummaata. Kunis akkuma miidiyaa amala miidiyaati kun amala miidiyaa taateewwan jajjabaan akka kanaa gaafatu hojii irratti egaa biizii ta'utu mul'ata. Guyyaa sanas egaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun dhaga'ame qabee hojiitti bobbaanee atis akkuma yaadattu sa'aatii sanarraa qabnee hojiirra turre. Guyyaa isaanis hojiirra turre. Guyyaa sadaffaa isaarratti gaafa waxabajjii 25tti kan inni to'annaa jala oolfame. Gaafanii manaa bahu galgala nan deebi'a jedhee kan inni maatii biraa bahee hojii miidiyaa kanarratti taatee jabaa kana gabaasutu nurraa eegama. Kanaaf jedhee tanan guyyaa sanas gaafa 25 waxabajjii sana gara waajjiraatti waajjira OMN magaalaa Finfinneetti argamu ganamaan hin deeme. Gaafanii balbala waajjira OMN gubbaa ga'u kan inni to'annaa jala oolfame. Hogganachi ga'u egaa poolisoonni hedduun poolisoonni federaalaa waajjira OMN marsanii jiru. Immoo OMN egaa hin dhorkamne ofishaalii wanti hojii dhaabanu hin jedhame jiru.
Sanaaf jecha hojii keenyatti fufuudhaaf gaafanii balbala OMN seenuudhaaf waajjira galuudhaaf gaafanan jedhu balbala gubbaarratti poolisoonni heddumminaan jiru konkolaataa keessa irratti naqaban. Konkolaataa keessatti kan naqabanii gaafannan toon konkolaataa keessa taa'u akkana konkolaataa keessa taa'utti poolisoonni heddumminaan dhufanii kan natti marsanii gaafa natti marsanii eeruu qabu natti fakkaata naannoo sana namoonni tokko konkolaataa nuti keessa jiru konkolaataan sun kan OMN ta'uu isaa poolisootaaf eeruu kennanii naaf fakkaata bakka nuti balbala gubbaarratti paarkii goonetti kan isaanii battalumatti dhufanii to'annaa jala na oolchan. Kana waliin wal qabatee gaafa qabamtu keessattuu gaafa daa'ima qabaattu maatii qabaattu xiqqoo ishee ulfaataadha miira jabaasetti dhaga'ama. To'annaa jala gaafa oolfamtu maatiin sirratti dipeendii ta'ee jiraatu jira daa'imman sirratti dipeendii ta'anii jiru. Akka tasaa ta'e gaafa sana guyyaa sana dursee maallaqa mana baankii yoon baafatanii kan inni ture. Maallaqni akka tasaa ta'e boruun baasa har'aan baasa boruun baasa toon jedhee hojiidhaan biizii ta'ee karaan mana baankii dhaqullee dhabee otoon jiru maallaqa hin baafne. Guyyaa sana garuu maallaqa baasee fi maatiidhaaf maallaqa baasee fi tanan galgala maallaqa isiniif hin fidee jettee tanan kan inni mana bahee manattis hin deebine maallaqicha sanas maatiidhaaf hin finnee fi kana gidduutti egaa inni to'annaa jala oolfame to'annaa jala oolfamuu qofa miti gaaf sana cinqaa keessa kan naqachee ture maatiidhaafis maallaqa isiniif fidee tanan mana baankii mana bahee. Isas fiduu hin dandeenye manattis deebi'uu hin dandeenye battalumatti mana hidhaa bu'eetoo haala hin yaadamne sana keessan gaafa mana hidhaa buutu baay'ee nama rifaasisa keessattuu kan keenya otoo hin ta'in dhimma maatiiti garmalee yaaddeessaa ture. Kanaafan kaase dhimma maatiiti baay'een namaa kan xiyyeeffatu warra hidhame sana warra hidhaan hamaadha. Dugda duuba kan jiru dubartoota jira ijoolletu jira waan hamaa ture. Egaa akkuma jette mee waan mana hidhaa kana kaafnee waan gugurdaa ta'e dafnee tuqnee adeemnu sababni isaa intarneetii dadhabaadhaa fi daataa xiqqoo itti fayyadamaa jirta yeroos kee qusachuudhaaf mee egaa qabamte eeruudhaani makiinaa keessa teessutti eeruudhaanoo ta'e malee akkanumaan namni deematuma dhufee sududumaan nama hin qabu si qabanii sana booda mee maaltu ta'e mallee? Guyyaa sana kan qabamne anaa fi konkolaachisaa OMN kan ture Cibsaa Abdul Karim waliin egaa kan otoo waajjira galaa jiru kan to'annaa jala oolfamne. Poolisoonni federaalaa heddumminaan dhufanii nutti marsanii nu qaban to'annaa jala oolchanii. To'annaa jala oolfamne booddee gara waajjira OMN balbala irratti qabamnee turre seensa akkuma beektu gamoon waajjirichaa mooraa keessa jira mooraadhaa alatti balbala naannoo balbalaa sanatti paarkii bakka goonetti kan poolisoonni dhufanii na qaban. Sana booddee na qabanii booddee gara waajjirichaa na fuudhanii na deemanii gara waajjirichaa fuudhanii gaafa naan deemanii poolisoonni hedduun natti marsanii gaafa deeman uummanni naannoo sana marti baheetii akka waan qaamni shororkeessaan ta'e tokko to'annaa jala ooletti nama hedduutu karaa irratti bahee na ilaalaa ture. Gara waajjirichaatti ol na seensisanii egaa ol na seensisanii booddee biiroo OMN sana sakattaanan jedhan. Biiroo OMN sakatta'uudhaaf yoo ta'e eeyyama mana murtii gaafatama. Eeyyama mana murtii waraqaa of harkaa qabaatanii natti agarsiisan jedheeni. Lakki waraqaa of harkaan qabdu bilbilaan ajajamne kanaafuu sakatta'uudha qabnaa kanaaf nu gargaaruu qabda naan jedhanii akka kanatti wanti ta'u hin jiru. Waajjirri kun heeyyama karaa seera qabeessa ta'een dhaabbata biroodkaastii Itoophiyaa akkasumas immoo qaamolee dhaabbilee mootummaa biyya sanaarraa heeyyama karaa seera qabeessaan fudhatee yoo sakatta'amuun sirra jiraate heeyyama sakatta'uu mana murtii irraa fiduu qabdanii kan sanaan achi sakatta'uu hin dandeessan jennee haala sanaan osoo wal falminuu sa'aatiin hedduu deeme guyyaa guutuu achi bilbiluu as bilbiluu
achuma dhaabannee turre. Akka tasaa ta'e ganama ciree hin nyaanne utuu ciree hin nyaatin achi waajjira gadeemnu qabamne otoo akkas jennuu sa'aatiin laaqanaa darbee otoo achi wal falminuu sa'aatiin hedduu deeme dhuma gubbaa irratti gara galgalaa bakka warra qabdan qabaatii fidaa jedhanii warri poolisoonni nu qaban suni konkolaataa keessa nu galchanii gara buufata poolisii magaalaa Finfinnee kan Soostanyaa jedhamu sun Maakalaawii cinaatti argama. Galgala sana achitti nu fudhatanii achi nu geessanii gara buufata poolisii magaalaa Finfinnee sana jechuudha. Yeroo gaachi geenyu suni Too achiin ga'een mallee waan ati jette tokko jira jedhan poolisoonni baay'inaan wanti isaan uffatanis hin jira mee nu yaadachiisuu dandeessa. Yeroo akkasitti si marsanii deemanii waan jetteentu jira jechaan nagaya. Eeyyee ani egaa waan akka farqaan qabu. Laaptooppiin harka jira akka sana boorsatti laaptooppiin harka qaba kanaan achitti wanti harka qabu takka illee hin jiru. Poolisoonni hedduu ta'anii dhufanii warri kan helmeetii godhatu kan yeroo hora bittinneessaa waa fakkaatu yeroo fakkeenyaaf hokkarri tokko ka'u ittiin to'achuudhaaf fakkeenyaaf dhakaa darbatamu. Dhakaan yoo gagga darbatamu akka isaan hin miine wanta miila irratti jilba irratti kekkeewwatan jiru mataa irratti waan kekkeewwatan jiru haala sanaatiin akka waan hokkarri wayii tokko ka'ee sana to'achuudhaaf deemanii tokkotti dhufanii natti marsan. Ogga kana gaafa sanatti marsanii deemanii ani hedduu isaanii taganatti marsanii deemu itti garagalee antakkaaka kanatti poolisiin ajjabee deemeen beekuu natti tolee jira akkaataa isin itti na qabdanii deemtan kana jedhee tanan itti qoose. Ogga kana tokko gidduudha cal jedhinaan jedha afaan Amaariffaatti. Sammaa cal jedheetu waan deemaa jira maafin akkaataa isin itti na qabaa deemtan kun garuu akkaataa nama shororkeessaa guddaa tokko waan qabdanii deemtan namatti fakkaata jedhee tanan waan akkaatti walitti qoosnee gara haala kanaatiin egaa gara waajjirichaatti fuudhanii kan naan deeman. Hayyee sana boodatti kan jiru. Sana booda egaa akkan sila sii kaase gara buufata poolisii magaalaa Finfinnee kan Soostanyaa jedhamu sana Maakalaawii cinaatti argamutti nu geessan anas konkolaachisaa wayyamminni sanas. Egaa achi nu geessanii booddee gaafa achi dhannu galgalaa'e. Akkan sila siin jedhe ciree nyaanne laaqana nyaanne gaafa achi geenyus dukkanaa'ee irbaatas hin nyaanne. Achiin nu qabanii nu geessanii bokkaan immoo roobaa ture akka tasaa ta'e. Bokkaan roobaa ture kanuma keessa nu geessanii baay'ee qorraa bakkisaa sunis hin qorraa. Poolisiin bakka galmeessanii nama hidhame galmeessanii ol galmeessanii sanatti nu galmeessanii ol seensanii firaashii wayii tokkotu ala jijjiira walirra tuulamee ala isaa sana bokkaan roobaa jira. Bokkaan roobu sun ittuma faffaca'a. Achiin gaafa ol seenanii firaashota kana keessaa tokko isaanii atirra raftu nuun jedhan. Achiin inni akkana garagalee poolisiidhaan kuni firaashiin kun yoo bokkaan itti roobaa jira akkamitti irra ciccitaadha gariin isaa immoo firaashiin kun. Akkamitti irra ciisuu dandeenya jennaan oon fudhattaa fudhachuu baatte lafa raftaa galinaan jedhe. Okay lafan galu lafa rafu jedhee tanan firaashiin sana keessaa kan keessaa wayyaa qabdu keessaa bilee fuudhee galee galchee kutaa tokko kutaa nuu kennan kutaa nutti agarsiisan sana seennee firaashii sana lafa buufannee irra rafuudhaan waan inni uffannu immoo nuuf kennaa jenneen bokkaan roobaa ture hin qorra baay'ee ganna lafti waan uffannu immoo nuuf kennaa jennaan hin jiru nuun jedhan. Hin jiru nuun jennaan akka kanatti buluu hin dandeenyu hin bultu bakka nuun jedhanii nurratti balbala cufanii deeman. Achiin hogga kana qorra keessaa dhufnee hin qorraa firaashii duwwaa musaarra dhannee ciifne wanti kun halkan guutuu nan ciisee asin garagalaa achiin garagalaa ciisuun dadhabe. Firaashiin sanas bokkaan kan itti roobee jechaadha. Kan bokkaan itti roobe. Achiin garagalaa asin garagalaa akka kuttoofachuus nan ta'a akkana ta'u jedhee halkan guutuu haala sanaatiin dabarsine gidduutti taatee tokkotu ta'e baay'ee qorraa ture. Baay'ee waan qorraa tureef
as garagalaa achiin garagalaa xiqqoo gidduutti ijji sillimna jetti. Garuu immoo qorri sun qaama kan koorraan beekama. Wagga kana utuman akkana gagaragaluu baay'ee natti qorree jira. Namni ta'e tokko waanarra buuse. Waanarra buufnaan inni nattoo eegga sana. Namatu uffata yeroo halkanii uffatanii kan qorraan irra buusina fakkaatu. Gachiisus ol jedhee isin ilaali. Gachiisachumaan gaafanii ciisee jedhu nattoo'ee jira. Gaafa lafti bari'ee gaafan ol jedhee ilaalu firaashii ciccitaa dadaa namoota hidhaman keessa gaazexeessaan lammii Keeniyaa tokko kan wajjin hidhame Yaasin Jumaa kan jedhamu tokkoon wajjinumaan hidhame. Innis guyyaa sana bakka biraatii qabamee achitti walitti dhufe. Hogga sana firaashii gaafan ka'ee jedhu halkan sana gaaddanii ka'ee jedhu gaafan ka'ee ilaalu firaashii ciccitaa danarra buusan. Firaashii ciccitaa yoo tunarra buuse jedhee tanan ganama gaafadhe. Gaafadhee jennaan garmalee gaafanii si ilaalu hollataa jirtaa waan godhu dhabnaan firaashii ciccitaa roga tokko manicha keessa ture fuudhee sirra buusanaan jedhe. Hogga sana gaa firaashiin sun ciccitaadha. Garuu qorra sanarraa xiqqoo ishee akka hin dandamatu na godhee jira. Haala sanaan halkan sana dabarsine. Hasan Yaasin Jumaa gaazexeessaa Keeniyaati. Achitti illee koovidiin qabee kan jedhamutu ture. Tarii otoo gaafii biraatti hin deemin Hasan Yaasin Jumaa otoo waa tokko hin gaafatamin akkanumaan achi taa'aa akka turedha. Nama gaafatus nama itti deebisus kan dhabeedha jedhanii waan sana gabaabsitee nutti himtee akka itti deebinu. Egaa Yaasin Jumaa kun sila sin jedhe guyya tokko qabamnee bakka garaagaraatti qabamnee achitti walitti dhufne. Wal beekna garuu bakka garaagaraatti qabamnee achitti kan walitti dhufne. Egaa nuyi warra biyya keessaa poolisoonni hanga tokko qorannoo irratti taasisuu dhugaafatu haalota jiran irratti gaafiin jira qorannoon jira. Kan Yaasin Jumaa kun adda ture. Namni waames dubbisu hin jiru. Calluma jedheeti teessisaa turan yeroo dheeraadhaaf. Waa'ee dhumsaatu yoo namni beeku hin jiru. Waan yoo balleessaa qabda yakka qabda naan jetta maaliif nan gaafatta jedhee gaafata. Tarii achi rakkoo guddaan jiru natti fakkaatan nama inni kan dubbatu nama biyya kana dubbachuu kan danda'u afaan Ingiliffaatiin. Nama afaan Ingiliffaatiin isa interrogate godhee waan sana waa'ee isaa qoratu dhabame haa ta'u haala sana keessatti yeroo dheeraadhaaf otoo waa'ee dhuma isaatu hin gaafatin maaliin natti jedhameetuma hin gaafatin yeroo dheeraadhaaf achi keessa taa'aa ture. Nama gubbaatti manni murtiitiyyuu nu gaafa tokko nuti galmee tokkorra turre gaafa dhannu waa'ee nama kanaa maal beektu jennaan lammummaan isaatii fi gaazexeessaa ta'uu isaatii fi bakka inni qabame qofaa malee waan addaa waan tokko akka hin beekne mana murtiitti mana. Guyyaa amma kana jettanii waa'ee nama kanaa akkamitti hin beekta jedhee abbaan murtii beekamaatu ture. Haala sanatu ture mana hidhaa sana keessa Yaasin Jumaa waliin wal qabate. Gaariidha. Rakkina afaanis ta'uu mala dhuma irratti gallakkifamee egaa amma mana hidhaa geessanii hidhamte mee walumaa galatti Mallasa Dirribsaa ati gaazexeessaa OMN yeroo si qabanittis haa ta'u sana boodas maalinni kanati hidhamteef yookiin qabamteef maalinni balleessite jedhamee wanti sitti dhihaate sun maalinni ati yeroo laaltu qabamuun humti keetu maalirraa ka'uudhaan sitti fakkaata? Egaa yeroo keessattuu yeroo baatiiwwan jalqabaa buufata poolisii magaalaa Finfinnee jiru sanatti isa gizee qaxaroo jedhamu sanaa fi poolisiin mana murtiitti nama deddeebisa. Basically wanti har'a fakkeenyaaf har'a yoo beellama qabaatte guyyaa 14 namarratti gaafatu. Guyyaa 14 booddees gaafuma tokkotu gaafatama. Mana murtii irratti
poolisiin qoratu, poolisii yakka qoratu gaafa mana murtiitti dhiyaatee waa'ee keenya irratti isa gizee qaxaroo jedhan sana beellama gaafatu yeroo hundumaa waanuma tokko jedha. Gochi yakki dalagame gamtaan dalagame baay'ee walxaxaa waan ta'eef qorannoo bal'aa taasisuu nurra jiraata. Kanaafuu qorannoon kun walxaxaadha. Kanaafuu guyyaa dabalataa guyyaa 14 jedha. Yeroo hundumaa abbaan murtiidhuma gubbaa irratti naachi deddeebinee hin dadhabe. Har'as borus waanuma tokko jedhu wanti tanjabil namatti fidanii ebeluun kun kana godhe siin jedhan hin jiru. Fakkeenyaaf nama waggaachi jiru sana tanjabil kana gootee yakka kan hojjette qaamni sitti dhiyeessu hin jiru. Qoratamaa jira. Dhuma gubbaarratti abbaan murtii dadhabnaan galmee kana keessa tokkoon namaan dabalatee namoota galmee keenya keessa galmee duraanii keessa turanii yeroo gizee qaxaroo jedhamu sana waan irratti ragaa qabatamaa isaan himachiisuu danda'a jettan fidaa jedheen. Fidaa gaaf jedhan waan fidan takkatu hin jiru. Namni waan ittiin mana achi keessa nama tursiisuudhaan ala ragaa qabatamaa kanaan himachiisaa jedhamee wanti amansiisaa ta'e tokkoon isaatu hin jiraatu. Kanaaf dhuma gubbaarratti manni murtii eegee irra deddeebi'ee yeroo beellama 2 moo 3 gargar baasa tokkoon namaa waan dalageetta yakka kanarratti hirmaate waan jettanii ragaa qabatamaa waan qabdan fidaa jedhe. Fiduu dadhabnaan dhuma gubbaarratti manni murtii sadarkaa jalqabaa mirga wabii birrii 3,300 kafallee akka baanu murteesse. Murteessee jennaan maaltu ta'ee ani oliyyannoon irratti gaafatanii jennaan guyyaa itti aanusaa mana murtii deemne. Gaafa mana murtii deemnee jennu manni murtii olaanaa oliyyannoo nurratti gaafatan suni akkuma manni murtii sadarkaa jalqabaa jedhe namni kun yakka dalageettan waan ittiin shakkitan waan qabatamaa fidaa jedheen. Akkuma mana murtii sadarkaa jalqabaa waan qabatamaa tokko farkaan qaban achis gaafa dhaqan. Dhuma gubbaarratti gaaf sana otuma achi dhaddacha irra dhaabadhee jiru waan godhan dhabnaan qorattoonni poolisiitii fi abbaan alangaa CD qabna dha. CD sanammaa dhiyeessuu dandeessu jedhan abbaan murtii CD sanamma dhiyeessuu dandeessu jennaan amma dhiyeessuu hin dandeenyu boru ganamatti dhiyeessuu dandeenya. Okay boru ganama jedhame. Boru ganama sana eegaan ture mana murtii nageessuu gaafa eegaa jiru achumatti na ukkaamsanii buufata poolisiitti na hambisan mana dhaddachas beellaman qabu kan hin deemne na godhan. Dhaddacha sana abukaatoo keenyatu irratti argame. CD'n sun gaafa dhaqanii ilaalan inni CD'n sunis waan na ilaallatu tokko ofirraa hin qabu. Sana dursa meerree namni abbaan dhimmaa namni himattanii kaleessa oliyyannoo irra gaafatan sun meerree jedhan poolisiin abbaan murtii. Meerree jennaaniin lakki dhimmi isaa bakka biraatti ilaalama waan ta'eef fiduu hin dandeenye jedhanii deebisaniif abbaan alangaatii fi qorataan poolisii. No akkas gochuun hin danda'amu. Kanaaf wanti gochuu danda'amu nama kana dhiyeessuutu isinirra jiraata. Sana ta'uu baannaan akka waan isin oliyyannoo hin gaafannetti murtii murteessaa jedheen. Sana gidduutti anas nageessuu hin barbaanneef poolisoonni nageessuu waan hin barbaanneef manni murtii olaanaas mirga wabii manni murtii sadarkaa jalqabaa murteesse sana hin deeggaree mirga wabii birrii 3,000 kan ba'u murteesse. Egaa kun kan ta'e sa'aatii dura. Sa'aatii booddee dhufee poolisiin federaalaa nawaamaa mana hidhaa bakka hin jiru. Nawaamee jennaan beellama mana murtiin qabu maal inni waan isaa jedhee gaafan gaggabaa poolisiin kaateenaa baatee dhaabata. Poolisiin kaateenaa baatee dhaabataa. Maa inni jennaan mana hin barbaadamtaa nan jedhe. Eessatti hin barbaadamna hin barbaadamta bakka deemuu qabda naan jedha.
Mana murtii jennaan mana murtiis ta'uu danda'a. Mana murtii beellama hin qabu. Beellamni koo ganama ture nan geessine. Fidinaan jedhanii ani wanti hin beeku hin jiru hin deemtanaan jedhe. Okkee dirqama waan ta'eef okkee jedhee tanan konkolaataa isaan fidanii dhufan keessa seenee konkolaataan fiigsu eessa na geessu jedhee tanan maali wanti kun jedhee naa galuu dide waan sana. Utuma deemuu konkolaataa saffisaan oofaa dafaa fidaa jedhuun natti fakkaata walitti dudubbataa jiru warra na fuudhee deemu sana faana. Eessa na geessuuf jedhu eetuman shakkuu gara mana murtii lidataa sana na geessaa jiru daasaan. Kallattii sana naaf hanga'ee jedhu dhaddacha wayii tokko nama laseensisan Jawaar Faas achi jiru. Eegdonni Jawaar Faas, Obbo Baqqalaa Garbaa Faas, Hamzaa Booranaa Faas namoonni biroo galmee kana keessatti amma aji hin jiru. Galmee kana keessatti amma wajjiniin himatamnee turre. Okkee lakkaa galmee kana keessaa baasanii gara galmee kanaa na fidaa jiru jedhee sananii shakkee akkuma sana ta'ee achi hiriira geessanii maaltu jalqabamaa qadaamii mirmaraa waan jedhu jalqabama jedhan. Qadaamii mirmaraan akka waraqaa nurratti dhiyaate sana agarsiisuudhaatti himatamtoota adda baasee warra kanarratti qadaamii mirmaraa taasifnaa jedha. Achi keessas hin jiru. Ofumaaf inni naannawaa ji'a tokkootii fi akkasii torban lamaa wayii qadaamii mirmaraa gaafa dhaggeeffatan dhaddacha irra taa'aa bahe. Otoo ragaan tokko natti hin dhiyaatin. Achi taa'aa bahee ragaanis narratti hin dhiyaanne haaluma sanaanii qadaamii mirmaraa kan jedhamu suni ragaa warri abbootii alangaa fidataa turanii dhageessaa turanii sunuma sana booddee edda qadaamii mirmaraa sun dhumee booddee egaa himata yoo irratti bantan himata irratti banaa yookaan hin gadhiifnaa jedhanii manni murtii waan kana darba. Sana booddee dhagama himanni kan nurratti baname galmee atis keessatti argamtu sana. OMN keessatti argamu sana nurratti bananii himanni edda nurratti baname booddee immoo buufata poolisii magaalaa Finfinnee kan turre sana gara Qaallittiitti kan nu dabarsan. Otoo kana bira hin darbiin buufata poolisii magaalaa Finfinnee waliin wal qabatee kan jiru haala qabiinsaa yeroo sana haala baay'ee rakkoo guddaa keessa turre. Tasa qabamne huccuudhuma guyyaa uffannee sanaan galle. Yeroo sana sababa koovidiidha akka koovidiidha akka sababaatti dhiyeessu maatii keenya akka waliin qunnamne nu godhan yeroo dheeraadhaaf. Abukaatoo keenya waliin akka waliin qunnamne nu taasisan yeroo dheeraadhaaf. Abukaatoo keenya wanna nama ajaa'ibu mana murtiitti gaafa dhiyaannu achuma on the spot kadhannee daqiiqadhuma mee 5 abukaatoo keenya dubbifnee poolisii kadhannee abukaatoo keenya dubbifnaa abukaatoo keenyas argachuun rakkoo ture. Maatii argachuu dhabuu keenyarraa kan ka'e akkan sila sii kaase maatiidhaaf toonni maallaqa hin baasin inni kan hin to'annaa jala oole. Sana booddee maatii waan isaan irra jiran dhaga'uu hin dadhabe. Maatii wajjin wal quunnamaan jiru waan ta'eef. Inni waa'een maatii kun garmaleedha na yaaddeessi. Sanaan achitti immoo warri maatiinis haala nuti irra jirru baruudhaaf rakkoo guddaa keessa turan, yaaddoo guddaa keessa turan, wal quunnamsiisuu didan, koovidiidha akka sababaatti maqaa dhahatu. Isa kana iyyuu qofa otoo hin ta'in huccuudhuma guyyaa jalqabaa qabamne sanaanii yeroo dheeraadhaaf guyyoota naannawa torban lama oliitiif huccuudhuma tokkoon achi keessa ture. Baay'ee rakkisaadha kanamee yaadee huccuu tokko uffattee halkanis isuma uffattee guyyaas akka sanaaniitti fufuun baay'ee ulfaataadha. Sana booddee egaa waca meeqa booddeedha akka maatiin nu qunnamu. Huccuulleen fageenyarraa akkan poolisiin harkaa fuudhee nutti as daddabarsu. Itti fageenyuma dhaabannee maatiidhaan alaalatti harkumaan itti nagaa ta'uu keenyatti himna. Isaan immoo poolisiin darbaadhaan poolisii wal harkaa fuudhee huccuun haala sanaatiin dhuma gubbaa irratti kan nuti haala sana keessa turre buufata poolisii magaalaa Finfinneeti.
keessattuu baay'ee ulfaata ture. Ji'oonni jalqabaa hidhaa keenya adda gara qaannitti deemne haallichi xiqqoo isaa fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Mee gara qaannitti isin dabarsa mallee egaa keessattuu naannoo sanatti jalqabaa irratti maatii arguu dhiisuu maallaqaan maatiin rakkachuun nuti yeroo sana warri alatti jirrullee baankii dhaqnee dhokannee illee baankiidha akka waan fudhanne firiis baankii nurratti gochuun waan kiisii keessaa qabnu hundumtuu nurraa fudhatamee amma otoo namoonni nu gargaaruu baatanii ana dabalatee rakkoo guddaa keessa turre. Waa tokkoon dhagaye mallee yeroo poolisiin mana hidhaatii amma fakkeenyaaf warra abbootii murtii gallakkisaa poolisii fakkeenyaaf Finfinneetiin jedhanii gallakkisanii jedhanii booda xinnoo ishee naannessaniiti immoo bifa biraatiin keessattuu addabaabaayii waa'ee tokko naannessanii fidanii bifa biraatiin himatu namni gadi ba'eetuma yoo ol deebi'a. Kuni mana murtiitii fi poolisii jidduu wanti jiru suni baay'ee nama baay'ee akka rifachiisaa jirudha. Sanarraa maal lottu? Dhimmi kun baay'ee nama gaddisiisa. Hidhamuu keenya qofa yoo hidhame olaantummaan seeraan jiru yoo ta'e baay'ee ulfaata. Olaantummaan seeraa kan mirkanaa'u keessattuu mana murtiiti. Kan taatee yeroo sana ta'e olaantummaan seeraa baay'ee dhuma cabe. Olaantummaan seeraa gaacabuun anaarkii amma biyya kana keessatti uumamee fi ka'umsi isaa olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuu akka kanaatiin keessattuu immoo qaamni mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisa jedhame. Wanta akka kanaa gaafa dalagu gaafa argitu nama akkamitti akkas ta'uu danda'a jedhee gaaffii jedhu nama keessattuu. Maaltu ta'eef akka fakkeenyatti sii kaasuu nan danda'a jedhe. Galmee jalqabaa nuti namoota 5 taanee keessa turre guyyaa sana warri qabamne bakka garaagaraatii qabamne bakka tokkotti galmee walitti fidan. Yaasiin Jumaa jira. Maatiin Jawaar tokko obbo Hasan Jumaa jiru. Eegdota Jawaar keessaa namni tokko Fayyisaa namni jedhamu jira. Konkolaachisaan OMN Cibsaa Abdulkariim jiru. Galmee sana keessa namoota 5 taanee turre yoo mana murtii yeroo gizee qaxaroo deddeebi'u. Dhuma gubbaarratti waan ragaan waan tokko waan fiduu poolisiin dadhabee fi mirga ofiitiin akka ba'an jedhamee murtaa'e waan tokko. Gaafa murtaa'ee jedhu ana kan koo akkas silasiin jedhe kan koo ciruma isaatu na ugguranii na hambisan keessa. Namoota arfan kana maal godhu meeshaa keessan qopheeffadhaa hin baatu jedhamee waan hunda qopheeffatanii ba'u gadi buufata poolisii magaalaa Finfinnee kana. Jalqaba mana murtiitti kan nu deddeebisaa ture to'annaa dhimma keenya kan hordofaa ture poolisii federaalaati. Poolisiin federaalaa kun gaachi dhimma kanatti nu deddeebisaa ture ragaan isa gaa dhufuu dadhabnaan akka bilisaan akka mirga ofiitiin gadhiifamnu murtaa'e mana murtiitiin. Jara kanaan egaan baatu jedhanii jara kun hin gammadanii manni murtii nu murteessee hin baana jedhamee olaantummaa seeraa jira manni murtii waan murteessuuf duuban deebi'u jedhamee akkas jedha. Oliyyannoo irratti gaafate abbaan alangaati poolisiin federaalaati. Oliyyannoo irratti gaafannaan poolisiin manni murtii olaanas mirga ofii sanan deeggare sana booda egaan baatu jedhanii gadhiisu. Gadhiifamuudhaan dura hin baatu meeshaa keessan qopheeffadha jedhamanii gabbahanii gaafa mooraa poolisii magaalaa Finfinnee sana akkana gaseenanii minibaasiin dhaabatee jira mooraa sana keessa. Aseenaa jedhamane. Aseenaa jennaan maaliif seenaa jedhu. Konkolaachisaan OMN Cibsaa Abdulkariim lakki konkolaataadhaan manaan akkana geessan hin barbaadu oon maallaqa illee farqaadhaan miila kootiin deema konkolaataan keessanii hin deemu. Hin seentaa jedhuun lakkin seenu humnaan qabanii konkolaataa keessatti hunda isaaniitu ol seensisanii. Ol seensisanii maal godhuu naannessanii addabaabaayii irra naannessanii karaa akkalaawiitti dugda duumaan naannessanii fidaniituma bakkuma hidhaa duraan turan sanatti deebisanii fidanii galu. Gaafa fidanii achitti deebisanii ol galchanii akkuma haaraa tokkotti akka waan nama alaa qabamee dhufetti
gaafa mana hidhamtu jalqaba mana yaalaa achi keessa jirtutti namni suni qaamni isaa suni nagaa ta'uu waan tokko tokko nama gaafatu ogeeyyiin fayyaa. Gaafa deebifamanii dhaqan jarri kun jaruma achi keessa turan akka haaraatti poolisii waan qabee fide fakkeessituma isaan bira geesse warra mana yaalaa ogeeyyii fayyaa achi keessa jiran bira. Jarri kun achi keessa jiru hin beeku. Achuma keessa turan mana murtii deddeebi'aa turan. Waan godhan namni warri fayyaas akkamatti ilaalanii darbanii deebisanii tumul seensisu. Amma maaltu ta'a? Poolisiin duraan poolisii federaalaatti isin jedheen jira kan mana murtiitti nu deddeebisaa ture. Jara kana amma maaltu jedhaa akka poolisiin magaalaa Finfinnee hordoffii cimaa taasisee qabatetti poolisii magaalaa Finfinnee jara kana natu qabatee jedhee mana murtiitti deddeebi'uu jalqaba. Keezii wal fakkaataa, mana murtii wal fakkaataa, abbaa murtii wal fakkaataa, namoota yakka wal fakkaatan shakkaman jedhee poolisiin qabate bakkuma tokkotti araadaa bakka jedhamu sana mana murtii araadaa jiru sanatti deebisu. Ilma beekamanni murtiis akka jarri kun achi deddeebi'u. Yeroo deebisanii hordoffii cimaa goonanii jedhu. Eeyyee. Poolisiin maal jedhaa? Namootuma mana murtii mana hidhaa keessa isaan harka yeroo dheeraaf turanii mana murtii deddeebi'aa turani namoota kanaan tajaajila nageenya biyyaalessaa waliin taanee yeroo hordoffii cimaa taasifneeti kan to'annaa jala oolchine jedhanii akka haaraatti jara kana dhiyeessu. Namoonni kun beezikaalee achuma turanii achuma mana murtii deddeebi'aa turanii bilisa akka ba'an kan murtaa'e garuu hordoffii cimaa taasifnee nageenya tajaajila nageenya biyyaalessaa faana yakka isaan otoo dalagan yakka waan dalaganiif hordoffii taasifnee jara kana achuma baasanii addabaabaayii naannessanii ol deebisan. Waan akka kanaaf haatu nu mudataa ture achi keessatti. Yeroo kanatti naannessaniitu fidan manni murtii sunuma fudhatee akka haaraatti ilaala jechuudha. Akkuma haaraatti ilaala. Waraqatuma tokkorra kan poolisii federaalaa jettu sana poolisii Finfinnee kan jettu sanatu xalaa barreessee poolisiin tokko harkatti qabatee si geessa. Waraqatuma tokkotti of harkaa qabas. Waraqatittiin sana geessee itti agarsiisa. Sanuma akkuma sanatti nama haaraa manni murtiisa sanuma laala. Jarri sun garuu akkachi deddeebi'an manni murtii sun inuma beeka. Namoonni hedduu bifa kanaan hiikaman jedhamanii kan akka Kunuunil Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa fa'aa bifa sanaan deebisanii namoota hedduutu hidhame. Mee gara Qaallittii ta'a darbinu gaa amma iddoo rakkinaa sana keessaa baatanii takka booda immoo Qaallittiitti ceetan sana booda kan jiru. Egaa gara Qaallittiidhaan dhugaa dubbachuudhaaf haalli qabeensa naannawaa Qaallittii jiru fooyya'aadha. Poolisoota achi keessa jiranii harka caalaan isaanii hedduun isaanii ijoolleen Oromooti. Ijoolleen naannoo kibbaa kunis sabaaf sablammoota garaagaraa kunis hedduudhaan jiru. Haaluma gaariidhaan walitti turre. Kana jechuun bakka hundumtuu biyya sana keessa haalli qabeensaa gaariidha jechuu miti. Tarii xiyyeeffannaa miidiyaalee jala jirraa xiyyeeffannaa uummataa jira keessiin keenya egaa beekamaadha. Dippiloomaatiik koominiitiinis waan kan hordofaa ture miidiyaaleen addunyaas dhimma kan hordofaa turanii sababa kanaaf ta'uu natti fakkaata. Dhaabbilee mirga namoomaas dhimma keenya itti dhiyeenyaan hordofaa waan jiranii fi haalli qabeensaa naannoo sana jiru baay'ee fooyya'aa jechuu danda'a. Mee waa tokko asitti gaafadha. Akka inni naa galutti egaa keessattuu dagara Qaallittii dhaqxanii yoo maatii akka gaaraatti atleast dubbisuudhaaf kan dandeesse. Ijoolleen kee baay'ee xixiqqoodha. Gaafa achitti dhufanii si arganii maalana sii godha jettaan maal gootee akkamitti amansiisuun danda'ama keessattuu ijoollee xixiqqoo yerootti abbaaf haadha barbaadan. Wanti guddaan rakkoo guddaan isa dajani. Waan jettee itti himtu rakkatta. Ijoolleen egaa xixiqqoodha si hubachuun isa rakkisa. Poolisoota kana gaafa uffata poolisii uffatanii achitti arganii xiqqoo maanni waan isaa jedhanii ani akka waan iskoola jiruuttan itti hime. Mana barnootaa. Akka mana barnootaa jiruuttan itti hime. Akka mana barnootaa jiruutti beekus gaaf ta'e tokko bilbilli achi keessatti sa'aatii muraasaaf nu fayyamama. Bilbilee maatii keenya nageenya gaafanna. Bilbilee haadha warraa koos dubbisee gaafan jedhu ijoolleen na dubbisuudhaaf daqiiqaa muraasa kana keessatti dubbisu. Inni hoomworkii hojjetaa ture yeroo sanatti.
ilmi kee. Hoomworkii ani xumureen jira hoomworkii xumurtee immoo akkam gootee naan jedhe. Eeyyuu hoomworkii xumureen jedheen egaa akkasuma jetteetuma egaa suusa bira daddarbita. Akka waan amma gaafa dhumaatti achi bahutti akka waan ani mana barnootaa jirutti ijoolleen hidhatanii achitti gaafa deddeebanis waan barnootaa keessa jirutti fakkaata ijoolleen xixiqqoodhaaf waan ta'an. Cimaadha. Meegaa amma haala qabamte kana keessatti hojii gaazexeessaa hojjetaa akka turteen beeka. Wajjiniin hojjetaa turre. Hiriyoonni kee waggaa 10 ol televizyiinii Itoophiyaa keessatti si wajjin turan illee yeroo isaan barreessan nan dhagaa abbaa dhugaa abbaa haqaa jedhaniiti kan si faarsaa jiranii. Anis kana amma wajjin hojjennetti wal quba qabna. Mee akkaataa miidiyaan waan sana akkaataa miidiyaan biyya sanaatti gabaasaa turani walumaa galatti waan biyya sana keessatti deemu miidiyaan biyya sanaa akka ammatti gabaasaa jiranis keessumattuu immoo yeroo sanatti gabaasaa turani akkamitti yaadatta? Maaltu ta'e beektaa yeroo egaa sammuu tibba nuti hidhamne sana kallattiitti miidiyaa hordofnu hin qabnu. Odeeffannoodhuma namarraan dhageenya. Egaa akka darbinee nama akka qunnamnu nu taasisanii maaltu deemaa ture maaltu jedhama namoonni namarraan dhageenya darbinee nu eeyyamanii maatii alaal marraallee dubbisuudhaaf. Sana booddee immoo odeeffannoo gara qaalitti jedhanii odeeffannoo bal'aas maatii fanas wal qunnamuu wajjin dubbachuun egaa jalqabame waan yeroo sana deemaa ture tokko odeeffannoo hin dhageenya. Duula cimaa nurratti ture. Akkaataa waan yakka jabaa tokko dalagnee keeffamee miidiyaa biyya kanaatiin. Keessattuu miidiyaa warra kaampii beekamaadha. Gama miidiyaaleen mootummaas waan akka olola jabaan kan nurratti oofaa turan. Isa qofaayyuu immoo miti. Miidiyaaleen biraas miidiyaaleen keessattuu immoo sirna yuunitarii deebisuudhaaf tattaafatan keessatti qabamuun Jawaar OMN cufamuun gaazexeessaan achi keessatti gaafa hojjetu namoonni biraas Oromoon itti abdatu hidhamuun baay'ee gammachiise duula cimaa sun nurratti deemaa ture gama miidiyaati. Duulli kun beekamaadha. Kaampii tokkorraa duula baname. Egaa duulli yeroo sana akka sanatti banamaa ture duuluma cimaa sirna federaalaa akkasumas immoo sabboonummaa Oromoo xiqqeessuudhaaf warra sochuu carraa kanatti fayyadamanii duula jabaa nurratti deemsisaa turani. Keessattuu immoo OMN hin beektatis OMN instituushinii jabaa Oromoon qabu. Instituushinii jabaan kun immoo Oromoo qofaadhaaf sabaaf sablammoonni hedduun biyya kana keessatti cunqursaa keessa jiran miidiyaatti abdatan akka hojiiwwan hedduu akka hojjetaa turre sabaaf sablammoonni hedduun isaaniitiif immoo sagaleen isaanii karaa OMN akka dhaga'ame mirgi isaanii akka kabajamu tattaaffii cimaa taasisaa turanii suni warra mirgi sabaaf sablammootaa akka hin kabajamne barbaadaniif egaa sodaa guddaa ture. Sanaaf jedhamee OMN akka taasifamuun taateen sana keessa taasifamee namoonni siyaasaa Oromoo jajjaboon akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fa'aa qabamuun isaanii warra gammachiisee jira. Miidiyaa of harkaa qabaniin nutti bobba'an jechuun hin danda'ama jedhe. Gaariidha. Yeroo sana carraa hammaan biyya keessa ji'a tokko turetti miidiyaan biyya sanaa maal hojjetaa akka ture carraa guddaan argadhe ture. Warri qophii bashannanaa illee turani hundi isaaniitu daayirekshinii isaanii Oromoo fi OMN fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii turani. Baay'ee si gaddisiisa. Miidiyaan biyya tokko akkuma jirutti kallattiidhuma tokko duwwaa irratti duuluun suni baay'ee waan nama yaachisudha. Mee
ati nama miidiyaati keessa turtee yeroo dheeraadhaa fi yeroo Oromoo protest sana immoo warra fuulduratti bahee biyya keessa taa'ee qabsoo sana gaggeessuu jechuu nan danda'a. Sana keessatti warra hirmaataa ture akka aktivistiitti. Mee walumaa galatti miidiyaa attamitti ibsitaa? Gaazixeessaa attamitti ibsita? Tarii miidiyaa warra tarii gurri hin dhagaa ta'e miidiyaan maal akka ta'ee fi maal hojjechuu akka irra jiraatuu fi gaheen gaazixeessaa immoo maal ta'uu akka irra jiraatu malee kanarratti mee gabaabsiti. Miidiyaan humna dajani qaamni siyaasa biyya tokkoo keessattis dhimma hawaasummaa biyya tokkoo keessatti dhimma dinagdee biyya tokkoo keessatti sabni tokko fuulduratti faayidaa isaa mirkaneeffatee deemuudhaaf miidiyaan murteessaadha. Miidiyaan kun egaa gaafa haalli ittiin saba isaa itti tajaajilu gaafa ilaaltee jettu sabni tokko miidiyaa hin qabu taanaan sagalee isaa tokko keessattuu haala taatee amma haala jiru irratti hundaa'ee iyyuu haala kana keessatti waa'ee miidiyaa ogummaa gaazexeessummaa waliin wal qabatee tokkoffaa gama Oromootiin fakkeenyaaf yoo ilaallee jiru kan ilaallu taate dhugaa sabni tokko qabu karaa ogummaa ta'e qofa. OMN san hojjetaa ture ni beekta. OMN san hojjetaa ture san hojjechuutis dhugaa irratti waan hundaa'e bifa ogummaatiin gabaasuu. Sana keessatti immoo dhugaa Oromoos mul'isuu. Haala sana keessatti saba tokko humneessuu gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin cimsuun hin danda'amu. Sanarratti gaanis ogummaa miidiyaa kana kan inni baradhes gaazexeessummaa ogummaan gaazexeessummaati kan inni baradhes yuunivarsiitiis. Sana booddees akkuma sila kaafti jireenya koo guutuu hanga sa'aatii kanaatti gaafa hojiitti bobba'e hojiidhuma miidiyaa kana keessa jira. Hojii miidiyaa kana keessatti miidiyaan akka mangaa tokko akka humna ta'e hin beeka. Warri dursanii carraa miidiyaa kana kaampiin dursee carraa miidiyaa kan argatee aksesii argatee jedhu akkamitti akka aadaa tokko namarratti fe'uudhaaf sablammoota irratti fe'uudhaaf akka deemaa jiru dinagdeedhaan akkamitti akka fuulduratti harkaanfachuudhaan warreen kan akka cunqurfaman gochuudhaaf tooftaalee garaagaraatti miidiyaadhaan wanti akka garaagaraatti hojjechuudhaaf tattaaffiin taasisan jira. Ani gaafa ijoollummaa kootii irraa qabee gaazexeessaa ta'uu nawwan ture. Reediyoon harkaan bu'u ture. Baay'een hordofu. Sanarraa qabee gaafan gaazexeessummaa barachuu jalqabus filadhee tuman keessee. Sana booddees hojiidhuma sana keessa jira. Gara fuulduraattis hojii kana keessa waan hin bahutti fakkaatu. Maaliif ani sanumaanin uummata tajaajiluu qaba jechuudha. Maaliif sagalee ta'uutu nurra jiraata. Sabni kun carraa miidiyaa bal'aan qaba. Seenaa cunqursaa irra ture irraa kan ka'ee carraa miidiyaa bal'aan qabu. Carraa immoo sagalee ta'uu fi nurra jiraata jechuun yaada. Sagalee gaaf taatuuf garuu propagaandaa miti. Propagaandaa ofuun hin barbaadu. Dhugaadhuma Oromoon qabu. Dhugaadhuma Oromoon qabu haala ogummaa irratti hundaa'een gabaasuun hojjechuun murteessaadha. Sanumatti turres immoo atis ni beektu. Critical taanee waan sabni itti jiru waan odeeffannoo miidiyaa waliin wal qabate karaa ogummaatiin gabaasuun murteessaadha. Gara fuulduraattis ogummaan kana keessan ture jechuudha. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa gaazexeessummaadhaan barnoonni keessana yeroo dheeraadhaa fi hojiidhuma kana keessa turte OMNs itti makamte waanuma OMN haqa Oromoo karaa haqaa dhugaa Oromoo karaa dhugaa kan jedhu sanarra jechuudhani Finfinneetti wajjiniin hojjechaa kan turre mee egaa OMN achi illee
haa cufamu biiroon isaa malee qilleensa irraan buune garuu karaa saatalaayitiitiin qaaman uummata keessatti argamuu dhabuun suni yeroo ammaa yeroo illee argattee sana xiinxaluuf yeroo hin arganne amma miira akkamiitu uummata keessatti uuma jettee yookiin uuma jetta amma baatel keessatti OMN qaaman uummata jidduutti argamuu dhabuun. Beektadha jennee gaafa biyya kana keessa turte bakka deemtetti uummanni OMN gaafa jedhamu uummanni Oromoo OMN kan akka mana murtii akka mana isaa akka miidiyaa qofaatti miti kan ilaalu. Beezikaalii yoo gaafa ilaalle miidiyaan tokko bakka itti argamee uummata keessa ta'ee rakkoo uummataa keessa bakka keessa Oromiyaa bal'aa keessa deemamee otoo gabaafame gaarii. Egaa sanatti tureeyyuu biyya kana keessa akkaataa OMN itti hojjetaa critical taatee wanta uummata keessa jiru, komii uummata keessa jiru, fedhii uummata keessa jiru sana kan gabaafamaa ture. Sana rakkoo guddaa qabanii akka rakkootis kan OMN irratti fudhate. Qabata baay'ee wantoonni amma akka sababaatti kaasanii OMN akka dhufamu taasisu qabata kanan yaadu. Durumaan OMN critical ta'ee sagalee uummataa ta'ee ciminaan uummata keessa gabbee hojjechuun kun baay'eedhuma qaamolee garaagaraa rifaatuu keessa galchee jira. Egaa rifaatuu kanarraa kaa'amee akka tarkaanfiin fudhatame OMN biyya keessatti akka opereetii hin taane godhe suni dhiibbaan qabaata dhiibbaa guddaa. Uummanni akkan sila kaasee uummanni OMN kana akka mana murtiitti ilaala. Waajjira keenya akkatti dhiphisaa oolu ni beekta. Sanaan achitti immoo bakka gaazexeessitoonni OMN socho'anii kan hundumatti uummanni akkamitti effectively miidiyaa sanatti fayyadamuudhaaf socho'u akka ture beekamaadha. Carraan sun cufamuun dhiibbaa guddaa irratti qabaata. Dhiibbaa guddaa qabaachuu OMN irratti qabaachuu qofa otoo ta'in guddina miidiyaa biyyattii irrattis dhiibbaa guddaa qabaata. Adaaduma miidiyaan kallattii garaagaraatiin gabaasu ukkaanfamaa akka bahu godhamee wantumti tokko akka dubbatamu miidiyaaleen gosa tokko dubbatan waan tokko dubbatan akka taasifamaa jiru kan akka amma mul'ataa jiru kanatti akka amma argaa jiru kanatti wanti ta'aa jiru kana guddina miidiyaa biyyattii isin qucaarsa jedhee tanaan yaada akka ogummaa tokkotti akka ogummaa nama gaazexeessummaa keessa tureettis gaafan ilaalu dhiibbaa biyyattiin keessatti yeroo tokko biyyattiin fooyya'insa guddaa irra turte iyyuu gama miidiyaatiin miidiyaan akka gabaasu taasifamee ture. Dhaabbileen mirga gaazexeessootaa falman dhaabbileen miidiyaa addunyaas waan kana ajajaa turan. Booda wanti sun guutuun gaafa cufame dhiibbaa guddaadha. Dhiibbaan guddaan sun immoo guddina miidiyaa biyyattii irratti dhiibbaa taasisuu bira darbee guddina siyaasaa biyyattiitti ce'umsa gara demokiraasiitti taasifamuuf ture san akka inni gufatu godhe. Yaadonni garaagaraa akka hin dhaga'amne godhe. Yaadni uummata keessa jiru akka ukkaanfamu godhe. Yaadnumti tokko qaamni tokko qofti akka dubbatamu ta'ee sun immoo deemee siyaasa biyya kanaas maal keessa gahe ce'umsa demokiraasii biyyattii fedhaa turte hawwaa turte sana akkamitti akka fashalsiise biyyattiirraan immoo fashalsiisuu bira darbee siyaasni kun gaaga'ama maalii ta'ee balaa maalii biyyattiirraan akka gahe waan namuu quba qabu. Rakkoon sagaa naannee OMN miidhu qofa otoo hin ta'in biyyattiidhuma iyyuu miidhaa dajani. Gaariidha kaa OMN yeroo biyya keessa turetti akkuma ati jette akka mana murtiitti namni itti yaa'aa ture. Booranaa ka'anii yeroo dhufanii OMN dhufanii baay'inaan natu keessumsiisaa ture na yaadadha. Wallaggaa Harargeedha golee Baalee gammoojjii Baaleeti yeroo dhufanii rakkoo isaanii achitti himatanii deemantu ture. Sabaaf sablammoonni immoo dabareedhaan hiriira galanii sagalee nu ta'a yeroo jedhantu ture. Mee kana sanumaan dhiifnetti mallee gara mana hidhaati fi ammas hidhamtoonni siyaasaa hedduutu hafeeti jira. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ammallee ni qabne. Sabboontonni adda addaa Oromiyaa keessatti namoota 100,000 olitti mana hidhaa jira jedhameeti dubbatamaati jira. Kanaaf mee akka nama hidhaan hammama hamaa akka ta'e argee tokkotti hawwiin warra mana hidhaatti hafeef akka isaan hiikaman qabdu
asumaan yaadni sanarratti qabdu maali kan jedhu otoo kaafne. Akkuma tukaafte hooggantoonni siyaasaa hedduudha. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo hedduudha kan jedhamu. Hooggansa kan adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin ta'in kan nuti kaafaa osoo warma gubbaa jirutu warma gubbaadha. Namoonni bebbeekuutu baay'ee iddoo kana ta'e. Nama hedduudha akka odeeffannoowwan garaagaraa dhagaa jirutti nama hedduutu hidhamee jira. Kuni tokkoffaa akka Oromoo tokkotti namoonni siyaasaa Oromoos haa ta'u namoonni qabata siyaasaatiin hidhaman gadhiifamuutu irra jiraatan jedha. Maaliif adeemsuma dhimmuma siyaasaati wanti biyya kana keessatti namoonni siyaasaatiin hidhaman balleessaa yakka wayii dalaganiiti miti. Hedduun isaanii immoo sabboonummaa Oromoo warra leellisan cimina Oromiyaa warra leellisan kan to'annaa jala akka oolfaman taasifamu yeroo dheeraadhaaf. Mana murtii tokkorraa mana murtii biraatti, mana murtii tokkorraa mana murtii biraatti, mana hidhaa tokkorraa mana hidhaa biraatti kan daddabarfamanii haala hin taane keessa jiran. Namoota siyaasaa Oromoo kana hiikuun namoota siyaasaa kana Oromoo kana qofa fayyada jedhanii yaadu. Namoonni kun akka nama tokkootti mana hidhaa turan keessaa bahuun isaan fayyadama maatii isaanii rakkoo keessaa baasa. Kuni beekamaadha. Biyyattiin humtuu ga'ama amma keessa jirtu keessaa baatee kallattii tokkotti deemuudhaaf dursi namoota siyaasaa kanneen hiikuun biyyattiidha fayyada. Namoota kanneen caalaa. Amma fakkeenyaaf mootummaan waan jechaa jiru tokkotu jira. Naashinaal Daayaloogii waan jechaa jiru. Naashinaal Daayaloogiin taasifamu. Kana dura na yaadadha. Xilqataa Addisoo jedha yaadageen. Xilqataa Addisoo jedhee bakkuma jirutti deemee bakkuma sanatti maraamartoo tokko keessa deemee dhuma gubbaa irratti. Wanna profound hin taane tokko yoo dalagame bakkuma sanatti deebi'u biyyattiinis bakkuma sanatti deebiti gaaga'ummaa keessa turti. Gaaga'amni sun inuma gara ammaataatti deemuu danda'a. Siyaasni nuti biyyattiis mootummaanis rakkoo guddaa keessa kan jiran. Kanaaf amma fakkeenyaaf naashinaal daayaloogiin biyya kana keessatti adeemsifamaa jiru qaama hunda hirmaachisuu qaban jedha akka nama tokkotti. Qaama naashinaal daayaloogiin gartuulee siyaasaa mara yaada garaagaraa qaban guutuutti daangaa tokko malee hin hirmaachisu taanaan bu'aa tokko fidedhee. Akkuma yeroo Xilqataa Addisoo jedhamu sana bakkuma dhaabbate sanatti maraamartoon keessa naanna'uudhaaf yoo hin taaneen ala faayidaa tokko hin qaba. Amma namoota siyaasaa gama tokko siyaasa Oromoo gama tokko hiikamee jira akka argaa jira akkuma gidduu kana agartan. Warreen hafanis hiikamanii gara mariis haa ta'u rakkoo biyya kana keessa jiru mariidhanii kun yoo mariidhanii kutannoodhaan yoo itti deemamuun barbaachisaa ta'e namoota kanneen hiikanii namoota bebbeekamoo qofa miti. Namoota fuulduratti hin bebbeekamne hedduutu hidhamee rakkoo keessa jira. Namoonni kunneen marti hiikamanii gara naashinaal daayaloog jedhamu sanatti yoo deemanii bu'aa qabaachuu danda'a. Kanaan achitti namoota gartokkee hiikanii gartokkee achi keessatti hiikamanii amma naashinaal daayaloog goonee akkuma yaadigiin Xilqataa Addisoo jedhee dhuma gubbaa irratti maraamartoo sana keessatti kufe sana kunis sanuma ta'uudhaaf deema jechaadha. Kanaaf namoonni kunis maatiin isaaniis rakkoo keessa akka ba'an qofa otoo hin taane biyyattiin rakkoo keessa akka baatu gochuu yoo barbaachisaa ta'e namoota siyaasaa waliin wal qabatee hidhaman guututti hiikanii gatta'anii marii jeenuun ta'e mari'achuudhaaf yoo qopheessuun dirqama ta'a. Kan sanaan achi biyyattiin kun haalli itti jirtu kun inumaa caalatti walxaxaa ta'ee biyyattiidhuma diiguu danda'a waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kenname namoonni kunneen osoo hiikamanii gaariin itti fakkaatan. Malleegaa Mallasa Dirribsaa daawwattoota keenya akka wajjin haasa'aa jirru gaazexeessaa Mallasa Dirribsaati. Gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa waggaa tokkoof ji'a ja'a ol mana hidhaa ture kan bahedha. Gaazexeessaa OMN akkasumas televizyiinii Itoophiyaa keessatti waggaa 10 ol nama tajaajiledha. Mallasa gaa mee
ka'umni keenya hiikamuu keetii mana hidhaatii bahuu keetii baay'een keenya gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa hidhamuun irra hin turre ogummaa isaatiin uummata Oromoo karaa haqaa tajaajilaa ture kan jedhudha. Yoon dogoggoruu baadhee yeroo wayyaanis si hidhuudha yaaliin godhamee akka turedha sana jala baate lammata immoo yeroo dhiyeenya kana hidhamte. Walumaa galatti hidhaaf mana hidhaa ibsitu siin jedhanii muuxannoo qabdurraa akkamitti ibsita? Manni hidhaa badaa. Bilisummaan bakkaa bakkatti socho'ee jiraataa ture gaafa jedhamte bakka tokko limiidhaa fi haala rakkoo garaagaraatti manni hidhaa baay'ee ulfaata. Garuu ammoo gara opportunities jijjiiruudhaaf yaalu deebisadha. An fakkeenyaaf ammaa yeroo mana hidhaa kana keessa turetti waan guddaadhaan arge. Namoota mana hidhaa keessa jiran akka ani zoon 8 kan jedhan sanatti ni hidhame. Zoon 8 sana keessa namootuma siyaasa walii namoota qabxee hidhamantu jira. Namoota narraa wantoota hedduu argita wanta garaagaraa irraa barachuu. Namni muuxannoo garaagaraa qabu keessattuu namoota dhimma siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaataa turan muuxannoo adda addaa qabu. Muuxannoo isaanii kanarraa wantoota hedduudha kan dhageenyus kan barannuus. Kana biratti darbee akkuma ati beektu waa'ee OMN faana baay'ee biizii ture. Saatimatti saba dubbisuu yoo dhabeetu dhugaa dubbatu. Egaa mana sana galee keessattuu gara qaallittiitti egaa deemnee booddee sa'aatii dheeraas qabna waan ta'eef carraa kitaaba bal'inaan dubbisuu argatanii carraa sanatti kitaabota hedduun namoonni nuuf fiduu kitaabota sanniin carraa dubbisuu argate kun akka carraa guddaatti ilaalaa. Wanta rakkoo keessatti waan nama xiqqoo ishii fooyya'aa uummachuudhaaf yaaluutu ture akka waliigalaatti kan ture. Gaariidha. Yeroo tokko hidhaan qoraasuma dhiiratii warri jedhanis kanarraa ka'uun waa hedduu achitti baratanii rakkina keessatti waa baruunis ni jira kan jedhudha. Egaa keessattuu ijoollee ani baay'ee kan achisu ijoollee xixiqqoo irraa hidhamte mana barnootaan jira jette. Egaa isaan gaafa sana mana barnootaa fixxee akkatti galtetti natti fakkaata kan hubatani. Gaafati mana geesse gammachuun isaanii haalli isaanii akkam ture ijoollee keessattuu ijoolleen xixiqqoon sun. Amanuu dadhaban yeroo baay'ee mana dhuftu yeroo na gaafachuu mana kootu gaafinsanii yeroo hundu. Gaafa akka tasaatii qabne wanta isaa wayii tokko galgaluma dhufanii balbala nurraa bananii maqaan waamanii kutaa jiru keessa adda balballi nuti cufamee manatti gaddee booddee meeshaa keessa qopheeffadhaa warri maqaa keessa waamtan jedhanii warra galmee tokko keessa jiru nu waamanii kumta isaa ba'anii gaafa mana ga'u amanuu dadhaban. Abjuudha moo abjuu miti hundi isaaniitu gaafa mana nuti seenee mana dhufee na argan. Amanuutu rakkisa maatii. Egaa gammachuu guddaatu namatti itti dhagahame keessattuu maatiitti waan guddaadha keessa darbanii gaafa mana qabu. Waa guddaa keessa darbanii quba qabna. Egaa mallee sagaleen xinnoo ciccitaa jira sagalee walloo fuutaa sababni isaa daataan kee dhumaatti jira natti fakkaate. Mee gara dhumaatti haa dhufnu carraa kanatti fayyadamtee ergaan ati dabarfattu yoo jiraate achumaan hawwii walumaa galatti uummata Oromootiifis dabarsitu. Warra immoo yeroo ati hidhamtee dhimma keessa hordofaa jiru walumaa galatti walitti qabdee ergaan dhumaatti dabarfattu maali? Ergaan dhumaan dabarsu hidhaan furmaata ta'e isin beeku furmaata isin ta'u.
waan uummanni barbaade kallattii uummanni barbaadeen mootummaas yoo ta'e kallattii uummanni barbaadeen fedhii uummataa dhaggeeffachuuf deemu qofaattu nama baasan jedhani. Tarii humnaan yeroo muraasaaf gadi qabuun hin danda'ama, nama hidhuun hin danda'ama. Inni garuu kaayyoo sabaa guutumaan guutuutti dhaamsuun hin danda'amu. Kuni waggaa dheeraadhaaf naannawaa jaarraa tokko oliif Oromoo irratti yaalamee waan fashalaadha. Ammas kallattiidhuma dur barame sanaan gadi qabee deemaa jechuun waan hin danda'amne. Kanaaf namuu kanarraa barachuu jiraata. Namni kanatti amanu yoo jiraate jechuudha. Lammaffaa immoo waan uummata kana hidhamne jennee borus waan uummatni kun barbaadurra fedhii saba Oromoo irraa wanti jallannu tokko jiraata. Waan kafalamuu qabu hundumaa qaba. Inni kan biraa yeroo hidhamnee jiru sanatti egaa uummata Oromoo galateeffachuun barbaadan namoonni hedduu mana hidhaatti dhufanii nu jajjabeessu. Yeroo hundumaa dadhabe toon jedhanii dhufanii toon nuffin dhufanii nu jajjabeessaa turan. Namoonni hedduun maatii keenya jajjabeessaa turan. Namoonni garaagaraa kallattiidhaan maatii keenya rakkoo keessatti akka nu jalaa hin kufne nu deeggaraa turan. Kana hundumaanuu galatooma jechuun barbaada. Ba'aa guddaadhaa namoonni garaagaraa keessattuu waa'ee maatii keenya akka jalaa bittinnaa'ee nu eegnee fi qabanii nu tursiisan jechuun bakka tokkotti walitti nu qabanii tursiisan jechuun hin danda'ama. Kanaaf namoota kallattiiwwan garaagaraati nuyi mana hidhaa keessatti maatii keenyas nu jajjabeessaa nu deeggaraa nu gargaaraa turaniif galatoomaan jechuu barbaada carraa kanatti fayyadama. Gaariidha. Atis hedduu galatoomii gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa waggaa tokkoof ji'a ja'a booda uummatatti gara fuulduraatti baatee har'aa uummata wajjin wal argite. Anaanis fuulduratti yeroo jalqabaatiif wal argine anis gammachuu kiyyaa asumaan ibsadha. Baga nagaan baate jalqabumaa hidhamuun sirra hin turre. Maalumaafuu baga nagaan baatee akka bifa kanaan deebinee wal argine jedha. Galatoomii deeggaranii. Egaa hangama kiyyaan waan ani sila qopheesse fixeera Mallasaa Dirribsaa garuu na hafte wanti tokko hojii jettoo jiraate daqiiqaa tokko lama carraa sii kenneen waan itti dabaltu jiraate sagantaa keenya goolamna. Xumureen jira jechuudha. Hedduu galatoomii gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa yeroo biraa walitti deebinaa waan gaaffiif deebii kanarratti argamtee fi hedduu galatoomii maatii kee wajjiniin yeroo gaarii qabaadhan siin jedha. Galatooma isinis. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa gaazexeessaa haqaa kan OMN keessatti egaa Finfinneetti tajaajilaa ture. Waggaa tokkoof walakkaadhaa fi mana hidhaatti ture. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa duraanis aggaammin yeroo wayyaanii aggaammin hidhaa irratti adeemsifamaa ture. Garuu bifa adda addaatiin jalaa miliqaa ture. Televezyiinii Itoophiyaa keessatti waggaa 10 oli kan tajaajile. Egaa kan barates ogummaa gaazexeessaati. Egaa kanarraa ka'uudhaan hojii isaa giddugaleessa kan godhate ogummaa irratti kan hundaa'e. Eddammoo OMN keessatti dhufees haqa Oromoo karaa haqaa dhugaa Oromoo karaa dhugaa nama ibsaa turedha. Egaa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa maqaa keessanii maqaa OMNtiin hedduu galatoomi jennee yeroo gaarii hawwinaa fi sagantaan keenya haraas kanumaan goolabamaa Andajanee Guutamaati gama teeknikaatiin Amrollaa Xahiruun wajjiniin ture. Sagantaaleen OMN biroo itti fufuu nagaan nu tura.